Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu ijoo sa'aatanaaf qindeeffanneen isinitti hima Annaimaa Umari. Jalqabarratti humni addaa poolisii Oromiyaa bulchiinsa Abiyyi Ahmad ganuun waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun ibsame. Humni addaa poolisii Oromiyaa 1165 sirna Abiyyi Ahmad ganuun waraana bilisummaa Oromootti dabalamu dubbi himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii ibse. Humni guddaan sirna bulchiinsaa Abiyyi Ahmad kan rakkoo waraanaatii fi siyaasaan marfamee raafamaa jiru gane kun erga ajajni olaanaan waraana bilisummaa Oromoo dhalattoota Oromoo sirnicha keessa jiraniif gara mooraa qabsootti akka dabalamanii waamicha taasise boodadha. Sirni teessuma aangoo giddu galeessaa harkaa qabu dhimma kanarratti wanti jedhe hin jiru. Ijoo keenya itti aanuun godina addaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu ganda Gafarsaa Noonnoo fi Malkaa Gafarsaa keessatti waraanni murna bilxiginnaa dargaggoota ukkaamsaa jiraachuun himame. Magaalaa Burraayyuu gandoota kanneen keessatti kaadireen sirnichaa guyyaa dheengadda gaafa sadaasa 2021 irraa kaasee gandoota keessa deemuun uummata walgahii yaamanii biyya keessan eeguu qabduu dargaggoonni keessan gara waraanaa deemuu qabaa fi haasawa biroo kanneen uummanni hin amanneen burjaajessaa jiraachuu jiraataan magaalaa Burraayyuu irraa OMN dubbise ifoomsee jira. Kana malees humnoonni kunneen konkolaataa daawwitii gurraachomsanii iddoowwan dargaggoonni jiran deemuudhaan butanii gara konkolaataatti darbachuun ukkaamsaa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffatee jira. Haala qabatama raafama siyaasaa Itiyoophiyaan keessa jirtu giddugala godhachuudhaan waltajjiin marii Oromiyaa idil addunyaa Oromiyaa Global Forum ibsa baase. Ibsa kana keessatti qabxii jabaan sirni hayyoota Oromoo mana hidhaatti guuree qabsaa'ota Oromoo maqaa shanee fi juntaa jedhuun farrajee ajjeesaa ture waytii muddamaa kanatti qeerroo fi qarreennaaf haa dirmatanii jechuun fudhatama akka hin qabne eera. Sirni nafxanyaa Abiyyi Ahmadiin durfamu jijjiirama Oromoon dhiigaa fi lafee ilmaan isaa qaqqaalii kumaatamaan itti wareegee fide butee waggoota 3 dabran ajjeechaa hidhaa fi dararaa guddaa uummata Oromoo irraan akka ga'e eenyu jalaa'uu dhokataa miti. Duulli Abiyyi Ahmadiin durfamu duula nafxanyaa kan Oromummaan haa baddu Oromiyaan haa diigamtu jedhu ta'uu isaa Oromoon hundi hubachuudhaan qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo waboon sirna nafxanyaa hundeen buqqisuuf taasisaa jiru bira dhaabbachuun murteessaa akka ta'e ibsa kana keessatti kaa'ameeti jira. Waraana waliinii Itiyoophiyaa TPLF fi bilxiginnaa gidduutti ganna tokkoof adeemsifamaa tureen hoogganaan Itiyoophiyaa loltuu gara caaluu ficcisiisee kumaatamaan booji'amsiise. Humni ittisa Tigraay fi waraanni bilisummaa Oromoo adda waraanaa Wallootti wal qunnamuu hordofee sanbata dabre onkololeessa 31 bara 2021 dureen paartii bilxiginnaa fi hoogganaan waraanaa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmad Uummanni Itiyoophiyaa guutuun meeshaa waraanaa qabu hundaan duulee finciltoota haa qoratu jechuun waamicha dhiyeesse. Waamicha kana hordofee loltoonni raayyaa ittisa biyyaa booji'amanii to'annoo humna ittisa Tigraay jala jiran raayyaa ittisa biyyaa ta'uu miti milishaa gandaatu hin ta'inaa jechuun dhaamsa uummattoota Itiyoophiyaatiif dabarsaa jiru. Dhaabbanni Meetaa yookiin Facebook maxxansi bulchaan Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmad Facebook dhuunfaa isaa irratti barreesse jeequmsaaf uummata kakaasa jechuun haquu beeksise. BBC'n dhaabbata Facebook dubbisuun akka gabaasetti sanbata dabre Abiyyi Ahmad marsaa hawaasummaa Facebook irratti lammiileen biyyattii hundi meeshaa waraanaa aadaa fi ammayyaa qabatanii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF qolachuuf waloon akka bobba'an waamicha taasisee ture ja'a. Abiyyi Ahmad maxxansa isaa keessatti biyya diigumsarraa oolchuuf uummanni waan qabu qabatee haa duulu kan jedhe yoo ta'u dubbiin kunis dubbii jeequmsaaf nama kakaasuu fi garee lamaanuu xiiqii keessa kan galchu waan ta'eef ulaagaa fi dambii hawaasa Facebook cabsuudhaaf akka haqamu murtaa'ee ja'a Facebookiin. Humni waloo ittisa Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo yeroo dhihootti Finfinnee to'achuu akka danda'an xinxaaltonni himaati jiru.
lola yeroo ammaa waraana biltsiginnaa fi humnoota qabsaa'otaa gidduutti taasifamaa jiruun waraanni biltsiginnaa caccabee sadarkaa Abiy Ahmad ittisuu dadhabuurra gahuu isaa hayyoonni waraanaa fi xiinxaltoonni siyaasaa gaanfa Afrikaa himaatii jiru. Waraanni biltsiginnaa haleellaa humnoota Tigraay fi Waboon irratti raawwate dandamachuu waan dadhabeef yeroo ammaa of duuba baqachaa jiraachuu miidiyaaleen addunyaa hedduunis gabaasuu itti fufanii jiru. Gamtaan Afrikaa haala Itiyoophiyaan yeroo ammaa keessa jirtu ilaalchisee ibsa baaseen qaamoleen wal waraanaa jiran bu'aa biyyattiitiif jecha marii nagaa qabeessa gaggeessuun furmaata fiduu qabu jedhe. Komishinarri Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahamad haala waraana Itiyoophiyaa keessatti deemaa jiru kana xiyyeeffannoo guddaan hordofaa jiraachuus hime. Kana gochuuf ammoo waraanni adeemaa jiru hatattamaan dhaabbachuu qabaa kan jedhe yoo ta'u lubbuu namootaa fi akkasumas qabeenya lammiilee nagaa fi bu'uuraalee misoomaa mootummaatiif eeggannoon godhamuu akka qabus gaafatanii jiru. Ijoo keenya xumuraatiin bulchaan Itiyoophiyaa fi hoogganaan humnoota waraanaa Itiyoophiyaa Abiy Ahmad erga aangoo qabatee kaasee biyyattii keessatti gochaawwan hammaataa garaagaraa raawwachuun akka hayyoonni addunyaa isa balaaleffataniif sababa tahee jira. Qondaalli olaanaan duraanii dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi dhaabbata Center for Global Development jedhamuuf qorataa kan ta'an Mr. Mark Lowcock hoogganaan biyya hiyyummaa fi waraanaan laamshoftee tokko biyyattii caalattuu diiguuf yoo barbaade baay'ee salphaadha jechuun akkaataa Abiy Ahmad ittiin biyya diigaa jiru xiinxala isaanii tibba kanaatiin ibsaniiti jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon irraaf qabannee dhiyaannee hanga ammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Babal'inni oduu kanaa oduu keenya idilee galgalaa keessatti isiniif dhiyaata. Gama xiyyaa nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen hafan hordofaa.